Filistiin lolla jettu kuni warra Israa'eliin qubsiisuudhaaf jecha hayyama kenneedha. Zamana Ridaa Shaah keessa jechuudha. Jaarrama dabre kana bar waggaa 50 dura bar yaa jamaa fagoollee miti bar waggaa 50 dura gaafsan Israa'eliin kan qarqaaraa ture jira. Erga sana ammoo jarri kun dhufte jarri Sawraadhaa kun dhufte samboodaan illee jarri kun qarqaaraa turte Iraaqiin saba jaraatiif jecha kufte Afgaanistaan saba jaraatiif jecha kufte Filistiin wanna Suuriyaa keessatti ammoo Bashaar al-Asadiin namni qarqaaraa ture jara kana jara arra Suuriyaa Filistiin ni dhaabbannaa jedhu kan sini galaa mitiisa Lubnaan keessa Hizballah jedhanii jara takka Hizballah jarri haqiiqatti kan kuffisa ka ummata akka malee rakkisaatiin ture jara kan jaruma amma wanna jettu kan Huusi ammoo ni beektan as kuno huusi warra Husiyyoota jedhanii warra amma kuno Yamanitti asin lolaa jiru kan jara kana ka deeggaru jara kan biyyoota muslimaa kanneen diigaatiin turan sinigalte erga sana ammoo dubbiin itti galabbatame sinigalte dubbiin itti diigame warri duraan wajjin hojjechaa ture sun walitti garagalee wal nyaate jechuudha dubbiin sinigalte warri wali duraan lolaatiin ture san sababni biyyoonni muslimaa kunniin qawaa'ida askariyaa yookaan qawaa'ida Ameerikaa yookaan eenyu kana biyyoota kana keessatti wannaan waraanni Ameerikaadhaa ta'u sababa jara sodaatiif jecha jarri sun hin teessu biyya hunda diigaatiin turan jarri sun hin teessu biyya hunda diigaa turan biyya hundarra deemanii diigaa turan jara akka tufirraa qaban dhabanii jennaan beekaa nu eegaa jedhaniitiin jara kana waraana jara sanii kuffaarallee taatu jara saniidhaa fidatan jechuudha maaliif jennaan xiqqoosii kunniin taa'eetiin waa nyaata kuu namuu dhufeetiin biyya namaadhaa diigaa as Saudii darbachaa turte jarri kun Rabbiin biyya kana haa eeguuti biyya kana darbachaatiin turte jarri wannaan sun jechuudha isin galtee akkasiidha kanaafuu isin seenaa dura dabre xiqqoosiidha hubachuun gaariidha jaarraa dabre keessa waan dabre maal gochaa turani muslimtoonni Saudiin maal gochaa turte akkasumallee Masriin maal gochaa turte Turkiin maal gochaa turte biyyoota kanneen sirritti hubachuu isin barbaachisa yaa jamaa sirritti hubachuu isin barbaachisa isin galtee inni kun isa kana sadaffaa jedhee achumatti haadhaabu yoo isinitti dheeressellee kan afraffaadhaa kan ammoo isinitti himu Raafidaan Qudsiidhaaf jecha loltii wanni jedhamu kun oduu sobaati kun Raafidaa jarri kun amma jarri Iraanidhaa kun Iraaniin duraan biyya sunnaadhaa turte laakiin ammoo guyyaa keessa Shi'aan kun itti seentee jaarraa kunnaffaa keessa akka jiraatitti akka warra Faranjii kanatti ammoo jaarraa 16ffaa keessa Shi'aa kana giddiidhaan qabsiisan ummata kana erga sani ammoo biyya kana qabataniitiin Shi'aa godhanii samboodaan ammoo Shi'aa keessallee Shi'aa ugulaata jarri kun Shi'aa ugulaata kan jedhamu mallattoon isaanii tokko warra khataa dhabamsiisuudha khataa jechuun nabiin rabbiidha alayhi salaam tasuma taatee sahwiin isaanitti dhufu dogongorri akka tasaa isaanitti dhufu warra jedhu dabalataan ammas ammoo a'immaan illee dogongoranii kan jedhanidha jarri kun daangaa dabartoota dabalataan warra Aliyin faa kadhatu warra Huseinin faa kadhatu dabalataan ammas ammoo warra Qur'aanni harrafamee jira jedheetiin amanu sahaba nabi rabbiillee alayhi salatu wasalam warra kafarsiisu Aisha radiyallahu ta'ala anha waan rabbiin irraa qulqulleessanii warra darbatu jarri kun gulaatni ammoo kuffaara jedhanii ulamaan itti murteessan Al-Qaadi Iyaad Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ulamaan biroos ulamaan hedduun isaaniidha yaani irratti murteessaniitiin jira sababni isaadha jechi isaan deemanii sun jecha fokkata waan ta'eef jecha jechuudha isin galtee sababa saniif jecha jarri kun akka kuffaaraatti nu ilaalan akka kuffaaraatti ahlus sunnah wal jamaa ilaalan sababa saniif jecha Suuriyaa dhaqanii Suuriyaa keessatti osoo har'a kana wallahi viidiyoo salaaluun dandeessan osoo isin fidanii wallahi ilaaluun dandeessan imimmaan qabachuun dandeessan daa'imman wagguu daa'imman as fuudhanii harka isaaniitiin goorra'an kaafira jedhanii لا إله إلا بشار الأسد هي التنمية يا جماعة لا إله إلا بشار الأسد جري بشار الأسد ملي ربي ننجر جري دائما تتكو فلاني تنقر راتورا بارميلا غازا كان دربتني بيهون دقوباتين تورا أمة نمبفني نما مليونة تلك كامو أجيسن سنقلتي نما مليونة تلك كامو أجيسن كأكنا قد جروم أرى كان كنا نتيام برد أبنو كناد جرى أما نتبرد أبنو كناد مالف جنان عقيدة ساني كيستي وانات سيقلتي واني أكمل فكتادات سيقلتي وان أكمل فكتاتو كيسجر عقيدة ساني كيست عقيدة ففكتاتو كيسجر وان سمو أسوس سنتم نعم وان سمو كيسن وقال سنتم فكاني جيجو وان يكون جرى ما الدنيا كيسا ينجر وانجر جيجو إذا كان أمو يرو براتي وان جيجو بدواجيس أما كان
Jarri sun ammoo deebiteet erga ummata fixanii geessaniin booda Filisxiinii wanni qarqaaru jalqabdeef sababa isaadha. Anaa miti namtichi wannaa tokko Khalid al-Mash'ari jedhanii inni mataan isaadha dubbateetiin jira. Sini galtee dubbatee jira inni mataa isaa. Iraanii wanni isin barbaaddu akka maqaan isii ol ka'uuf malee Qudsi isaan biratti Masjid al-Aqsaan kun qiimaan qabu isaan biratti. Qudsi isaan biratti سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كجلسون مسجد الأقصى جتون سمير رجل مالي دتشير جلسون برات إذا كان عمر بن الخطاب وان جارب جيتش يسوان عمر إجارتي نامنا سينغالامي تيسا قدسي إسام براتيس دتشير رنجرو مسجد الأقصى إسام برات دتشير رامتي مسجد الأقصى إسام برات سمير رجل سوا سنفجت إسام كوري إسام برات ومتكيول العالم Jara kana wani jarri mololatti oofteefi ijoollee Gazaadhaa kana wani lolatti oofteefi maqaan jaraa haa deebi'uuf muslimtoota bira dhaabbatu jira jedhanii namni haa dubbatuuf argatan waan jedhan sanammoo erga sana ammoo namni sanbooda namni maal jedhaa mee biyyoon muslimaa kan biraadhaa eenyutu bira dhaabbate jara kana bira sababni isaadhaa akka itti oofe lolatti oofe jara kana istiraateejiin itti deemamte ammoo istiraateejii dogongora akka ta'e namni hunduu hubatee jira namni sammuu qabu hubatee jira misaatii kan sini galtee namni hunduu hubateetiin jira saatii kana jechuudha. Eegasanii ammoo ijoolleen dhumattee wanni hundi eega raawwatame booda namni hunduu hubateetiin jira. Kana ammoo gaafuma duraa irra dubbachuu bakka gadi dubbachaa ture laakiin ammoo miidiyaa irratti dubbachuun barbaanne illee gaaf sana akkasumatti dhiibne. Erga wanni hundi xumurame booda ammoo biyyoonni musliimaa maal seenne jedhan biyyoonni musliimaadha akkamitti seenan. Biyyoonni musliimaadha akkamitti seenan lola eenyu jalqabee hin beekne kan dandeettii ittiin qabne kan ittiin qophoofne akkamitti lola ittiin qophoofne seentaati. Quban qabu namni galgala nagaumaan bulleetumaan lola dhageenye nuti galgala nagaan bulleetumaan wal darbannaa dhageenye malee namni quban qabu namni itti qophaa'eetiin lola malee keessattuu lola zamana kanaa kan biyya garagaraa ta'anii walitti darbatan kana namni itti qophaa'ee lola malee lafumaa kaa'eetuma akkanumatti hin lolu biyyoonni musliimaa meeti kan biraatu eenyu bira dhaabbate akkami bira dhaabbata akkamtu humna qabaa bira dhaabbata kamtu humna qabaayyuu bira dhaabbata ka humna qabu ka bira dhaabbachuu danda'u hin jiru. Biyyoon musliimaa biraadha maaf lola hin seenne lola namni biraa jalqabe kaati quban qabne lafumaa kaateetti seenuu hin danda'u lolli bara itti seenuun xiyyeetii takka darbachuun sin dhibdu erga seen ofirraa qabu si dhiba malee ofirraa qabutu si dhiba malee sini galtee isa kanaadha. Kanaafuu isa kana irratti hubannaa gahaa qabaachuu sin barbaachisa maaliif wanna godhame kan jedhu dhageeffadha lee afaan Arabiffaa beektan namni afaan Arabiffaa beeku. Ani ammoo sa'aatii kanatti deebi'a. Ka sa'aatii kanatti deebi'a. Facebook irratti illee barreesseetiin ture. Sa'aatii kanatti amma lolli deemaatiin jiru lola maaliiti kan jiru lola aqiidaati miti. Ameerikaan beekaatiin akka ummanni isaan qarqaaruuf jecha eega salphataniin booda amma akka ummanni isaan qarqaaruuf takka lola sunnaatiif shi'aati jedhanii takka ammoo lola kiristaanaati muslimaati jedhanii beekaa akkas gochuudhaaf ummata lolatti oofuudhaaf salphina jalaa bahuudhaaf Ameerikaan olii gadi haftaafatti malee lolli lola amantaati miti yaa jamaa. Lolli lola amantaati miti sa'aatii kana. Sinii galaa miti isaa. Lolli lola amantaati miti. Lolli lola amantaa osoo hin taane lola ol'aantummaati. Ameerikaan ammoo wanni Tiraampiin as baasanii mataa qaqqabataniiti kunoo warri kiristaanaa dhufeetiin eebbisa Waaqayyo si haa eegu jedhaniiti. Beekaa akkas gooti jira. Sababni isaadha ummanni kiristaanaa warra Awurooppaa kun wajjin haa dhaabatuu barbaadaniiti. Sini gala eega salphina seenteen booda. Yeroo garii ammoo namtichi waraanaa sun as ba'eetiin lolli musliimaa islaamummaa arrabsa. Beekaatiin akkas godha. Musliimni aareetiin lola kanatti haaseenuudhaaf. Sababni isaa salphina kana jalaa bahuuf jecha. Sini galaami. Malee lolli lola amantaatiin miti tokko. Osoo lolli lola amantaa taate Raashiyaan maaliif Iraanii qarqaarti? Musliimaa Raashiyaan. Chaayinaan maaliif Iraanii qarqaarti? Chaayinaan musliimaa saa. Wanni waan amantaatiin miti yaa jamaa masaaliha. Waa masaalii irratti wal lolan. Olaantummaadha. Mantiqaa kana keessatti olaantummaa kan qabaachuu qabu eenyuudha kan jedhudha. Iraaniidhaan gadi jedhii mataa gadi qabadhu jedhani. Israa'eel gadi jedhii. Israa'eel walitti hin qixxaayinii jedhan. Isin galaamisa. Israa'eel olaa jettu, Israa'eel olaa taatu, jarri nama haafittu, isin ammoo gadi jedhaa, xiqqoo isii gadi qannasaa jedhani. Jarri ni jiddee ol jenna malee jedhan. Kana irratti wal lolan. Kun waan mul'ataadha waan nama jedhuudhaa miti. Waan mul'ataadha kun. Isin galaa miti isa.
waan nama dhibuu yoo miti kan namni sammuu gajjare xiinxalee nama wannaatiif jedhe nama miiraan osoo hin deemin akkanumatti wanna jedheef jechuudha. Isinii galaa mitiisa akkasan. Kanaafuu lolli lola olaantummaati. Amma sa'aatii kanatti muslima irraa kan barbaachisu yaani sharrii lamaan keessaa kamtu irra wayyaadha kan jedhu. Lachuu sharriidha. Sharriin kun ka warra Yahudotaati, sharriin kun ammoo ka warra Raafidaati. Sharri lamaan keessaa kamtu irra wayyaadha kan jedhu irratti filatu jira namni sa'aatii kana. Sharri lamaan keessaa dhugaadha. Sharri ma asaantu tana Iraanii tanatu wayya. Simatan. Sababa saniif jecha amma sa'aatii kanatti musliimoonni hundinuu jechuudha. Yaani jarri sirrii jirti sirriin jirtuudhaan mujrima ta'uu jaraadhaa osuma beekan. Amma wanni isinirraa barbaannullee kanuma. Aqiidaan isaanii fokkattuu akka taate hubadhaa. Gadi buutaniin deeggarina isin jechuu jira. Ammatti ammoo jarri cabuuni faayidaan qabu muslimaaf. Qaawwa hedduutu nutti banama. Jarri cabuun kana namni deeggaruutti hin jiru amma. Maaliif jennaan jarri kun yoo cabde kaani kaachaanu santu dhufa kaasaa warra Sihiyyooniyyaa santu dhufa warra Israa'el guddoo jaarra jedheetiin deema. Isinii galaa miti isa. Jarri kun yoo cabe yoo wal bira cabde rabbiin jara kuufiseetiin jedhe gaarii san namni hundi isuutti gammada. Garuu ammoo jarri kun sharrii lamaan kana keessa amma sharri tokkicha dhufuu jira dirqama. Yoo jarri lamaan wajjin badde alhamdulillahi rabbil aalamiin faaruun ka rabbii keenya. Isinii galaa miti isa. Yoo ammoo lakki akka natti fakkaatutti ammoo lamaan wajjin baddi natti hin fakkaatu. Tokkichatu badaa tokkicha ammoo wanna jedha. Tokkichi badaa tokkichi gadi jedha tokkicha ammoo ol jedha. Jarrummaan Raafidaa tama akkasitti kaafiruun hin jettu tun haguma santi qollaa taatuuti tanumatu irra wayyaadha ta'an irra jechuudha. Tummoo xiqqoosiidha sammuun jaraadha nagaadhaa miti. Sammuun jaraadha nagaadhaa miti wanni waan weerartuudha. Amma sammuu beektanii masiihii jarri jedhan santu dhufuu gahee jira jedhaniitiin yeroo sa'aatii karaa qopheessu jira waan ta'eef nama hunda ajjeesuu barbaadan. Nama hunda ajjeesuu barbaadan. Kanaaf jecha isinii galtee sa'aatii kanatti jarri kun mujrima ta'uu beekuu wajjin aqiidaan isaanii fokkatu ta'uu isaanii beekuu wajjin jara kana guutuu qalbiidhaan deeggaruu dhabu wajjin jarri kun osoo laafteetuma osoo hin cabin taa'utu irra wayyaadha waan jedhu namni hundi isaatu kanuma yaada. Isinii galaa miti isa. Laakiin wanti nuti isinirraa barbaannu aqidaan isaaniidha deeggaruu jaratu wayyaadha jechuu ammas maal jechuu inni kun gaariidha miti. Isinii galaa miti isa. Akkasiidha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala khayrii haa godhuuti. Sagalee ni bira Mozambiira.